ولا لكو نبي رحمتا نتاسيستن برجالتو متا سنتو جالي نبيو تهندا لم تكن رسول ربي الربسو دقون قرى هدون ما لاكو يرو كلي يرو هندرمني كنا الدنبافني الرب نمني السنة بمحمد الربسو فولي نمني سكرين شوت قولي فيسبوك الرؤوفون هيك نسام مالين نمتجي يونم تكون رسول الربسو ونني بربادو تقفان بكم تيدا سورة إساتي في هاسو إسافو تيمك إسافو تيو إتاسي أتشين فيدو إسا بيسيف تجر تكايو نمتجي سن بربادو قال مانجيتي فيجر تكايو ني بربادو وين دنيا رتفرفمو دنيا رتفرفمو لما فع علماء الإسلام نمني تكو يو رسول أكنا جري الربس أكنا جري نمني تكو رسول الربس جدني دبتون همون بريفما سنفجاسون حرام جدا علماء لأنه هناك قاعدة أميت الباطل بالسكوت عنه جزء قريد وجنجورة قري ولولا قري الإسود الآن أجهزة فتر راي واتكلم والبي فرا عن دار اتخاي وفيت إمام التمرد وجباني إن الحمد لله جي حرام إنك أبو يجو سيقول ديما أمو نما جمتشيسو فينقولين نما جمتشيسا برا سبونا نانجاني جزين قبي حاج ناقول إنتني جا كسيتي يوغودي أنت فتالا بيخت أنت أتقرتي دو فتالا بيخ أمانتي فيت confidence إنك أبدو أمانتي درتي confidence إنك أبدو سيقول عاداتي يا يوم فرينو فدا يوم فدا خلينو فرينو فدا إنت سيقول شريعتي أور كان قبولا نفتشو قبضايشو مالي نجانا ما جمتشيسو يو خوف تطاعتي أتي تيتيفو أورمو ماتي أبدي فرتين قبضو يجو همنا بسمو دانسيرا ويقتا إسلام ماتي تنانك عام فتا يجو بودر رمو نتكاتا يرو هنداونا ما قندقي سديمين ما قمت أنا كان أقولني أنقونا تنكنن أما تميك أنت ورسان توري جتين ما قمتا يجو مالك دوري بغر سيرتي غراغي دوري بغر سيرتي ساري تاتي ولي قبضو تاتي مرتو قبضي يرو سلا دبچو قبضو دبچو ديفتي نما خي سبيرت قيساني علماء تسبيرت سبلساني قرآن غرتي ربي قرآن عربات جري سبيرت عربساني حق زي ما نقلتي وصلاتو جزي اتشتيسي اوه يتخو فالتيجو سبحان الله ما الفايد يرو غافا سياريان نما يفدو بان قبضو duraan nama hundaa dagaraa fi goote rabbiillee jibbisiifte gaafa kanatti osoo mana barduu tokko akkana turre dugoo tokko akkana turre tema duraa soo ittaatu akka illee nan goone waasa kan jiru jechuudha si harkanii jiranii nama jalaan qabdure nama dhabdee jirta laal jazakallah sheekha hawaasa gaafadhe yoo gaafadha gartee lafa adda addaatti bakka aadaatii fi fakkeenyaaf dudumaa lafa akka irreechaa kana oromummaatti mul'ifnaa jan oromummaan tuni lafa akka iidaatti mul'achuu hin dandeessu masgida keessatti calaqqifamuu hin dandeessu amma isin gaa qabsaa'ota rabbiin qabsaa'ota biraa gartee lubbuu isin hambise keessaa tokkummaan oromoo sun ichi keessatti mul'achuu hin danda'u haalli itti namni calaqqisiisu sabummaa kanallee itti kaafatu caayaa akkasii guyyaa ayyaana gurguddaa akkasii keessatti wanni kun calaqqifamuu hin danda'u waan garii akka aadeeffannaatti jiruu fi karaa amantii irratti karaa shirkii irratti illee nama musliimaa ofirratti dubbiin ichi deemuu kun maalii jechuu barbaade. Tokkummaan Oromoodhaa amantii jabeessuu keessa jirti. Takka afaan akkaan dhageessanii. Tokkummaan Oromoodhaa rabbii beekuu fi sodaa rabbii qabaachuu keessa jirti. Bilisummaan Oromoodhaa haqa rabbii eeggachuu fi wanti rabbii si bira gatii qabaachuu keessa jirti. Bilisummaan Oromoo, guddinni Oromoo, badhaadhinni Oromoo, tokkummaan Oromoo hagumaati rabbi sodaattu rabbii waan keessii kenna. Wanni takkallee namri rabbii achi takkallee nun taatu laal. Tana akka nama Islaamaa jala muraa beeka. Yoo gaara qotuuti yaajuujii fi humaan goone hagammaa gadi hin baane jechuun amma qiyaamaatti boon ta'ani. Alaamaa qiyaamaatti irraa heddummina irraa namni aga yaajuujii maajuu hedduun jiru. Ustaada eessa jiran? Magaalaa biraa seenneef ati qocha kutte. Laal faagaa wanni buddeellaa gadi lakkisina. Faagaan ammarra jiru isaan kanaan barbaadu jira amata meeqa? Yeroon amma dubbadhu
firii keessa buusaa deemaa isin itti naa garagalchaa warri jammaanni as jira jiru kun. Laalamma maaliifiin kana kaase heddummaatteef tokkummaa harkachuu hin dandeessu yoo rabbiin tokkummaa si idduu kaayee rahmata sii godhee abbaa qabeenya keetii si godhee mataa si ol qabachiise malee yoo ati yeroo akkas hin ta'in ati yeroo hundaa'u gaafa faallaa rabbiitiin faallaa nabii keetiitiin faallaa amantii teetii yoo deemte yeroo hunda gabrummaan si jalaa sirraan kaatu jechuudha gizee hunda booyaa jiraata. Maaliif abbaa nama gammachiisu san dallansiifte dheeti. Bilisummaadha bakka biraa barbaadu jirta. Tokkummaadha rabbi bira barbaaduu dhiiftee faallaa rabbiitiin barbaadu jirta abadan dhakaa gartee duuba mudhiif kutta malee bakka takka hin geessu jechuudha. Yeroo hundaa'u booyaa dhiiga ol gannaqaa jiraata. Yommuu gartee duuba atiin kun haada rabbii qacinnan qabne san qabatte abbaa biyyaa taata. Kannisnilleen deema sii dhala. Lukkuulleen killee sii dhalti gartee gogorriillee lukkuute jala dhuftee alaa killee te jala dhalti. Duuba gartee duuba laftilleen daba sii baafti. Wal zallamuu yoo dhiifte rabbi yoo beeyte jechuudha. Sii galaa ifiif godhannaa yoo dhiifte heddummina keenya kanaan gartee duuba waan heddummina irraa mi'a tokkoon isin hima. Rabbi subhaanahu wa ta'ala gaaf tokko yeroo rabbi jenne kana mee waan takkaan isin hima bakka nuti jiruun isin hima bakka nuti jiru. Namni kuni gizeenii fi waan rabbi jaan kana jechuu guddisanii baqataman baqatu. Taaptaap godhaame taaptaap. Obbi baqatamu yaadachiifte taaptaap. Amma namnummaan keenya kun mee ilaala. Waan rabbi awwa boleeso. Filaawara nama rabbii sii turra qaba moo yoo nimaa nyaatirra qaba. Ammoo osoo silaa bakka tana keessatti gartee du'a faallaa takka waan lola tokko eegalle. Namni kun bakka tanaa dhufaan agartuu beek. Akkana jechuun maal jechuu? Qalbiin namaa goggoydee waan rabbii dheessu jira jechuudha. Sheexaanni teessu ittiin dhiisu hin jiru. Ni goggoynee beera. ثم قست قلوبكم وهي كالهجارة وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق من خشية الله. لا قلبين تيسان غوغو خيسا كدخات تاتيجي وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار بردخارا دخاغرتي صدا ربي راب بشان الرا برقو جرا ربين رقم كنرا وقرتي كنرا دخار مو خصدا ربي را غار غبا كونكولاتو جراجي دخار خصدا ربي را ادم بققو جراجي اسنمو دخان سنبر وياته غزيني في قال الله تعالى ابو سمعتو كسيناريا نما كان مالتو قدياره بسم الله في قلبي غافات ربي كان جالتشو ايغله akka gizeenii fi ragwaan biraati oriinu kanatti aboo waan rabbiitu dubbatamu jira harree maaleedha dafaa jira namni kun gartee gaba rabbii kana mirqaanuu eegalle tokkummaan teenya dhuftee beek humni teenya nuu deebitee beek irreecha kana gaama ala yaa wanni akka siidaa dhaabanii gartee goota jaanii guyyaa goototaa jaanii ayyaana kabajanii waggaadhaan wanni gartee shirkiidha hawaasa kana keessa wanni barsiisan hawaasa keenya kana hedduu jira. Hawaasnummaan keenya kunu amma wanni nan jeega parsantii 100 isinumaaf galajeetii yaada. Bareeduma itti himuun bareeduma wal yaadachiisuun gartee nama muuminaa qofa ni fayyaddi. Warra kun waa dilasii miti. Kanaafuu rabbiin muuminan waa godhu warra gartee karaa onarratti deemu rabbiin waa taasisu. Saniin alatti immoo wanni gartee nuti godhuun jiraate hawaasa keenya kana naamusa gartee amantiin islaamaa qabdu wal xiqqeessu gartee wal dura dhaabbatu wal arrabsu kabajaa waliif guddaa ofii sheek ustaaza kan kee akka ustaazatti hayyuu kee akka hayyutti obboleessa kan kee obboleettii tante akka obboleettitti wanni silaa hawaasni keenya kanarraa hanqina guddaatu jira hanqina gartee ammanan jaamne jechuudha. Fakkeenyaaf biyyuma keessa masgiida yoo fudhatte masgiidni keenya irra guddaan duwwaadha jira jechuun namni itti salaatu maaliif hin salaanne dargaggeessa kana yoo dubbifte
guyyaa ammoo wanni kun dhufte arraba akka nama amantii lolutti gabbee waan kana godha garuu immoo wanni dalaguu qabnu silaa waa baay'eetu jira kanumaafuu jazaa rabbi isin haa kafalu isinis galatoomadha haaluma gartee irratti waliin haasofneen haala gaariin wal yaamnee haala gaarii wal hubachiisuun hedduu takka barbaachisaadhaan isiniin jaa galatoomaa inshallah وصوم في تنتم بي أقولك بينا بيو أقولك جزاك الله فياتا جزاكم الله خيرا رب العالمين واني اوكي سي خلنا أقولك وانتي وان ما تكن تبدا اما جبدون اما انت نغرتي توني وان غرتي اما تخيسا يرو تك أقولك دفتي دبرتو واني غرتي فولدرا حواسا رخيستي رتي غرتي جمينا غرتي حواسا خنا وليات كيسا دي منطقه كايو جراتي أمانتنا علي أبدي نمني أسقي سابيت ياسين أحمد أبدي بقى نجار نفته علي أبدي تكوج جار علي أبدي خجرتي مدور الشيخ أمين بروفان جرتي كسمة قرا أبيو نياد كيسمه بونتي دارو لابو خيس جرتي مدور الرتب ببهاني جرتي أشخي ساباسا خرا جرتي أمتي واقف فتاة ترتي جرتي كسمة سومنا خيس درك نمني أكيسودان وخرا إنتاني جرتي وانتا في جرتي رسولك صلى الله عليه وسلم الرب سمان اسمه سمتا يساتي رسولك خرا ددت الرب سوتره قافسا شكوتين تنيرتي دولتي جرتي كرابك أتي جرتي خرا شواخ نسينه جارسيسان أما قرتي كهاروتي هم نقولتي ديجرسة ما دان قرتي قد ديبي دارو لو بوهيستي حواس قرتي حركة عليه وهري خنو راني فكسم قرتي ديبوتا خني فخون أنا كانت أمانتي واقفة خون كانت واسيني خنيتي ميربي خيسان سن سمير رقبي مي أما سني خنو استغفر وانا أعوذ بالله وانا كنا خن هند قرتي جتشا بفاد أدات قرتي ربي في رسول صلى الله عليه وسلم ربصا من تنجرا دبين من تنديما جرتو تنا فول دورالي قرتي حواس خيني قرتي بليسو يخامو قرنتاني قرتي حواس خيني أوف إتي رد لقما جرتو جنتون تكتنا حواسني خيني كوبك أباتشوك أبا دارو لبو خيس علي أبدي قديبي قرتي كدوري تندران قرتي دبينتون حواس اللي شوكوتي تيني تارارجي لتا أكسم دبين خويا جستي أكسم هارجي باتي والقبردو وان خانا قرتي خانا قرتي بيرو روميا وليقلا قرتي جافي روميا موتمانا نورمتي قلفتاني قافين إساني مالتو قد قديبو تاتلم تخانا نور راقبان نورو كينان لما خانا قرتي نتنوني لالجيسو نانو بلچا نانو تيساني قرتي إسان سنگرتي إسان تيغرتي يرنا تنقل فدا جاني شيخ كتلين وصو ديبسا هنركاتين إفدوبة ديبتي وحواسني وان خانا رتي قرتي واليادة كيسون إرد لغولان خانا أكا حواسني كوبا كباتو فين يادا خانا اللي خاسي دوغا مالي بيرنان وان فول دورا قرتي حواس خانا خيسا سيني حواس خانا بليسا شيخ كتين هندي ساني كوبا كبدي يچوبا دولي يرو أمان تانا تن إرغودا ساني كوبا كباني تنافو تنالي والبيسيسا واليادة كيسا والإنديمون غاري نسيرين جزاكم الله galatoomaa yeeshaa بارك الله فيكم الله رب يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى جراتني أنا اللي بكم سا أمانتي مسلمة رات اللي كبادة وكان موتو ada wae waaqeffataa kanarraallee qabaadhee osoo hin taane akka nama waa hubatutti yoo takka sagaleen kiyya dhagahamte sabri sakandi takka naabse sakanduma takkaan dubbadhe irran turu muti rafkaatin asawaa jira isin dhagaan jirtanii eegaan dubbadheen sagalee tiyya dhabee as garagalee siifin deebe sabri keenya waan takkaan isin hima anis akkuma gartee ustaanni keenya Usmaan waan haaree isinitti himee jiruttiin illee waan takka isin himuu barbaada. Oduun haaranii jirtu Afrikaa tana bakka lamatti addunyaa dhaan dhoosuu deemti. Footoon as gubbaa isin garasee kana Somaaliyaa, Keeniyaa, Itoophiyaa, Eertiraa, Jibuutii laala. Hanga bahaa kana Afrikaa tana sifa lamatti Itoophiyaan bakka lamatti gaddaan dhooti. Laala Eertiraa irraa gisee akkasii gad dhufte Itoophiyaan tunu bakka lamatti dhaan dhoo deemti. Biyya lama taatee jechuudha. Sululumaanii gartee sulula gartee Eertiraa akka gad dhufu kanaanii akkasii Afrikaan bakka lamatti dhaan dhoo deeman. Gisee kana akka carraa taatee Itoophiyaan waan bal'ina qabdu maal taate beektaa? Itoophiyaan bakka lamatti dhaan dhoo deemti. Waan kana ana qofaan dhageemoo isin dhageessan
ميو دقيس وان كليرا دبدا waan kana dhageenya jirra amma dura viidiyoo hedduun arkee lafa amma fakkeenyaaf akkatti afaan diraan dubbatan osoo hin tahin warroota gartee uummata Afrikaa kana keessa lafa karaa Keeniyaa kana immoo taatoo Taanzaaniyaa immoo Moozaambiikii especially Taanzaaniyaa fi karaa Keeniyaa kana lafa adda baqaytee gartee addaan siqaa jirtu. Akka malee addaan siqaa jirtu wanni kun amma tahaa jira Afrikaan bakka lamatti adda bahuu jirti jee gartee miidiyaan gurguddallee yeroo irraa dabarsu dhagaheetiin jira warra gartee achirraa viidiyoodhaan akkuma nuti tiktook irra waraabnu kanarra kallattiidhaan dachii addaan baqaytee gartee akkaan adda siqaa jirtu waraabee gadhiisallee arkeetiin jira wanni kun ani gama kiyyaan gartee kijiba jechuu baadhullee wanni kun hara dhugaa deemaa jira viidiyoon arkurraa waa'een arkurraa namni birallee yaada as keessanii jiranii. أنا أركيت إنجيل باكا. قالتهم أستاذ ألالي بيت الدنيا تو درتي أفريقيا تنجزي بتن divide and rule جال غرقر غوتني بدون أما تنمو صفة أمياتي نيجي دبرنيتي دچين تو صفة كان أنتاون أمني كون ونو ما ركوع حسابه وديف ونو ما غرتي يوم ما بربرة تدبر يرتوف صفة كان أنتاون كابدو جاني توري غرتي الدنيا ويسترنين تون مالك غير رب باسني sagantaatti baafatanii Afrikaa tana bikka lama daandoo gochuu deeman. Waan kanallee waan laaftuudhaa miti. Wayita wanni tun daandoo tokkummaan reefu jeetti sululli sullaala Eertiraa irraa ka'ee gadii sana akkasii dhufa. Itoophiyaan tunu bikka lama dhooti. Quba qabaadhaa waan kanallee laaftuutti laayinaadhaa. Garuu mootonni Afrikaa kun guddaan isaanii biyyaaf dandeessee jirtuu miti. Yeroo guddaan isaanii ummata gartee gargaarsa weestarni kanarraa amma Itoophiyaan militariin sarviisni gartee akkasumatti tajaajila barsiisaa maarree heelzii kun hundinuu eenyuun gargaaramaa siviil sarvaantiin akkuma jirutti weestarni Ameerikaan gargaaramti. Biyyi Afrikaadhaa akkuma jirutti ni beektan hundi keenyaa waan abbaa inni qofa dubbatuu miti. Afrikaa keessaa Saawuz Afrikaa qofaatuuf danda'ee jira. Sunuu beeka dhugaa waan adiidhaa fi gurraacha ol keessa makameefi. Malee biyyi Afrikaa kun akkuma jirtutti harka isaanii jirti isaaniin deeggaramaa jirti akka faran godhuu danda'an. Arrammoo sifa kanaan dhufaniiti bikka lama addaan dhoosuudhaaf sagantaa baafatanii jiranii seenanni gubbaallee dhaqaa laalaa bikka daddaallee dhaqaa laalaa intarneet keessallee barbaada laalaa wanni kun taati jennaan. Nutasii waaqeffataa fi islaama kiristaana ortodoksii jenna gosa maarree kutaa Harargee Baalee Arsii Jimmaa Wallagga inni asii waan biraa walii lolu jirra. Nutuu kunu bikka meeqatti kuunis gamas kuti kuunis gamacha kuti kuteeti kuunis gamana kutee wal arguun keenya uma shakkaadha biyya adda addaa taanee booteenya quba qabaadha biyya meeqa ta'us bikka lama biyya lama. Salaamu alaikum. Gaaffii gabaabaa haqa. Yeeyi. Jechuun addunyaatti adda muruu deema moo akkanumatti lafti baqayxeetuma ganaa jechuun baharatti jidduu tanaan dho'ee baharatti bahuu deema bahara harabaan dhufuu deema. Fayyaadee shanyii mootiidha adaan maqaa biraatiin dhuftee sii wallaalee shanyii gujii dhagaye addunyaan tun amma dura reefuun tanagaa an Ameerikaan jiraadhaa jira dhufanii asiin hin fuudhini addunyaan tun durattuu beektaa maali sagantaan isaanii bara Afrikaa tana. Laali yoo laaltan Itoophiyaa tana eenyu bitee koo qabdan. Somaaliyaa eenyu bitee Keeniyaa eenyu bitee achi kutaagaa biyya hundaa eenyu kisaan bitanii beektan addaan qoodatanii fudhachaa turan duratti. Arrammoo tooftaan sun jijjiiramteeti isuma tanaa maaliif bikka lamatti hin dhoofne kajaan sagantaa addaa baafatanii akkuma rakkina keenyaa wal cinaa qabsiisanii rakkoon nuti qabnus rakkoo gartee nuti rakkina keessaa bahuu dadhabuu keenya kanatti illee maas carraa fayyadamanii biitutu yoo sifa kanaan addaan bikka lama dhoote qofa nagaan jiraachuu dandeessee yaa'illee irraa qabbanootee qoonqoollee dandeessee waan nyaatan do'aa fi maallee leef danda'uu danda'ani. Hangoom isaan gargaaraa isaan kan akkanaa goonu jennee sagantaatti baafatan gujii gabaabduma si deebiste silaa waan hedduun dubbaddaa silaa waan hedduun dubbaddaa hangana achi dubbachuun dubbii yakkaati dubbiin tu yakkaa seenani gubbaadhaan seenani linkiin si ergaati nan dhagaan jirtu anumaa dubbata. Bishaan keessaa as ba'us deemti jedhanii bara.
Lakkii sanii miti waan hin qaba qabuun qabaate seenaan gubbaa simin argaati wantoota garii gama keessaan simin argaati dubbii yakkaatii tana baleedha. Akkasiti waan adda tokko jiraati. Akka gartee asii Jimma, Arsii, Baalee, Wallagga, Maarree. Catholic, Orthodox, Islaama. Bari Itoophiyaan kun bakka lama dhoofite. Sama nama dhageeffanne gidee naasu. Akka gartee kana jennu kana bira dabarteeti yaa jara keenya. Ka gujiidhaa Harargee harkuun ni jabaatti Arsii fi Jimmaa fi Wallaggu kan ni jabaatti. Ka Wallaggaatiis biyya biraati nutis biyya biraati. Biyya biraati yoo jiraati. Yoo kabaqa isan taate abbaqaa yoo kabaqa isuun kawaan oolamaa hin qabne taate warra kaabaa nurraachi abaqa isanii. beliau kerja jazakumullah khairan wallahi yoro bareedu Ustaad dabarsine. beeta akka shanjii gujiitti shanjii wanna kane dhageeffadhu ustaad naaf takka subiidhaa fi shanjii gujiitii fi namoota dubbatiin carraa kane abikkati yuutu dubbachuu barbaadanii ati qunnaan beetaa ni haaraniiti hundarraa fuudhiitii san booda mana cufatta hundarraa takka dhageeffadhu hundaa dhageeffadhu si'echa dhufan namni kuni. Abbas ni jira Abbas masyaallah jazakumullah. Ustaad Abbas jira Ustaad Abbas harkutu jira. Ustaad Abbas Jechuun gaa baaqaa ajendara jirjiirte tamirraa haasoo namata irrichaarraa moo ta dachii Afrikaa daciituu deemtuu tanarraa haasoo. Mee Ustaad Abbas ni jira Ustaad Abbas ni jira saalaan gaafadhu. Ta irrichaarraa dubbanna. Salaayee amantii tu deebi kana birraa dhiyeessitan asumatti gabaabsatan. Okay. Tawaayee amantii gaa anama wanni gaafii natti ta'eewu irrichiin kun amantii moo amantii mitiin kunuu gaafiidha. Numa beeyna ammoo akka shirkiin keessa jirtu irrichaan kunuu yoo qorataniiti ilaalan irricha har'a Oromoon irrifattu kanaa fi akka amantii waaqeffataa'u walitti hundeemtu na fakkaatti. Maal jennaan ummannummaan Oromoo ka dhugaan waaqeffatu sanu wanni tummama itti taateeti haga ammaa dubbiin irricha kanaatu hin galleef waanuma Oromoon godhatte jechuuf gayyaa'aniiti haa irreeffatanii malee aadaafillee hin qabanu irra hedduun. Sigalee amma irrichi kun waaqeffataan amantiidha. Akka nu beeknutti waaqeffataa jechuun gaa ummata beektaa maal jedhan bagan sette faranjiinis ummata amantaa hin qabne akkanuma waaqa rabbumaan na uumedhee rabbuma isa uume sanitti amaneeti jiraatu. Malee waaqeffataan cheerchis kadhaquun qabu bakka rabbitti gabbaru kadhaquun qabu waan adda addaa takkallee hin qabu. Eega uumame waaqumaan na uume jedhee ofirraa taa'a malee. So waaqeffataan har'a qimamii itti naqanii deemanii bishaan mayra keessa kaanii duydan naqatanii muka dhadhaa dibanii mana buuyyoo ijaaranii gubanii jechuun waan hedduu ta'a amantii biraarraa fidanii oromeessanii waaqeffachiisan hedduu jira beekte. So haa taatu sunis uummata waaqeffataa biratti dubbiin sun xiqqashoo hin taane haa taatu ammoo akka islaamaatti dubbiin sun akkam islaamni barana ufii tartiiba if dhoorke maal jennaan waan hundaahu yoo islaama taate ni beekna waan shirkiin keessa jirtuun asii yaana guyyaa goototaa jedhan dhayneeti ija walii qabanna daqiiqaa tokkoof dhaabbaddaa jedhan dhaabbanne ila cufanne jechuun waaqeffataa kanas achi dhaqanii waan namni dalagu adoo harkanuu waliin dalagaat gaafa cheerchi adda came cheerchi ijaarreedhanii maallaqa baasanii cheerchi ijaaraat waan hedduurra ofii daddabaniiti rabbiin sakkabanii jette Oromoon. Ofii islaamni kararraa gore tartiiba dhabee waan isa daangeessaa dhabee waan hunda akka tiitichaa xulubbedee achi bu'ee arra diqeenna kanaan dhufeeti jechuun rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam itti arrafame maarree jedheetu waan akkanaa kana dubbata. Rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam ifirraa dhiisiiti ilmoon teetaati dhaltaate namni tokko sharafa fi eeggata diinaa islaamaa ulfaataa kana dhiisi sharafa fi eeggata ilmeen tee takka yoo ati mana teessee waqtii shanaan salaattu taate ilmeen ati dhalte akka hamaa. Nam tokko itti rasuul rabbii arrabsu dogongora hedduun namaa laaqu yeroo kulli yeroo hunda namni kenna addan baafanne arraba namni sun nabi Muhammadiin arrabsu fuudhee namni iskiriinshot godhee feesbuuk irra oofuun hiikni isaa maalin? Namtichi yoo namni tokko rasuul arrabse waan inni barbaadu tokkoffaan beekamtiidha. Suuraa isaatii fi haasawa isaa fuutee maqaa isaa fuutee ho'ita si achiin fiidu isa beeksiftee jirta kaayyoo namtichi sun barbaadu galmaan geettee fi jirta kaayyoon inni barbaadu maali? Duniyaa irratti faarfamu. Lammaffaa ulamaan islaamaa
نمني تكو يو رسول أكنا جري الربس أكنا جري نمني تكو رسول الربس جدني دبتون همون بري فما سنفجاسون حرام جدا العلماء لأنه هناك قاعدة أميت الباطل بالسكوت عنه جزي قري دو قنقرة قري ولولا قري الإسو الآن أجيسا